Harka fuunee akka mootan kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan kun Finfinnee Integrated Broadcasting dha. Oduun sa'aatii kanaa isinitti himnaa nabboo maqaasooti. Itoophiyaan filannoo biyyoolessaa marsaa ja'affaadhaa gaggeessuu irratti argamti. Filannoo biyyoolessaa marsaa ja'affaa sababa weerara kooronaavaayirasiitiif yeroo kanatti dabarfameen kun erga ministeerri muummee Abiy Ahmed bara 2018 aangoo qabatanii kan jalqabaati. Ministeerri muummee Abiy filannoo kana paartii isaanii teessoo paarlaamaa biyyattii 547 keessaa harka caalu argachuun imaanaa fi dirqama uummanni itti kennee fiixaan baasuudhaaf kan abdatanidha. Filannoo biyyoolessaa marsaa ja'affaan erga bara 2015 asitti yeroo jalqabaatiif gaggeeffamaa jiru kun jalqaba bara 2020 ji'a hagayyaa keessa gaggeeffamuuf karoorri qabames kan turedha. Haa ta'u malee sodaa weerara kooronaavaayirasiitiif jecha yeroo kanattis darbeeti jira. Akka sagantaa filannoo isaa jalqabaatti bu'aan qabxii filannoo dura filannichi erga gaggeeffameetii booda guyyoota 5 ittaanan keessatti ibsamaa kan turedha. Haa ta'u malee bu'aan filannoo inni kun ammoo guyyoota 23 keessatti ibsamuu danda'as jedhameeti jira. Gareen taajabdoota filannoo gamtaa Afrikaa kan pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjootiin durfamu adeemsa filannoo magaalaa Finfinnee keessaa taajabaati jiru. Gareen gamtichaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo aanaa torba naannawwan filannoo 21 fi 22 buufata filannoo 4 fi 5 argamuudhaan adeemsa filannichaas taajabanitti jiru. Filannoo gaggeeffamaatti jiru kanarratti taajabdoonni biyya keessaa 45,000 kan hirmaatan yogguu ta'u bakka buutonni dhaabbilee siivikii 45 hirmaatanis jiru jedhameetti jira. Gamtaan Afrikaa fi humni eegdota abbaa Afrikaa dabalatee taajabdoonni filannoo idil addunyaa 120 filannichaa ni taajabus jedhameetti jira. Filannoo kanarratti paartileen siyaasaa 46 hirmaatanitti jiru. Lammiileen miiliyoona 37.4 immoo filannichaa irratti hirmaachuuf kaardii filannoo fudhatanitti jiru. Kaadhimamtoonni 9,327 mana marii bakka bu'oota uummataatiif caffee naannoleetiif ni dhiyaatus jedhameetti jira. Naannoleen filannoo sanduuqni cuquliisni waraqaa sagalee laachuu qaban banamanii argaman irratti filannoon akka hin gaggeeffamne boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaadhaan beeksise. Naannoleen filannoo kunis naannoo Amaaraa, Dambiyaa akkasumas Taawul Araddii 1 fi 2 naannoo Oromiyaa, Nageellee fi Gindabarat ta'uu itti gaafatamtuun Komishinii boordichaa aadde Sooliyaanaa Shimallis ibsa gaazexeessootaaf laatan irratti ibsanitti jiru. Boordichi murtee irraa kan ga'eef naannoleen filannoo eeramanitti sanduuqni cuquliisni waraqaa sagalee laachuu qabatanii banamuu argamuu isaaniitiin jedhameeti jira. Filattoonni karaa sarara bilbilaa 778 komishiniidhaaf komii isaanii ibsuu akka danda'us boordichi beeksiseeti jira. Pirezidaantiin Federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa Saalaworq Zawudee dabalatee muummee ministeera Itoophiyaa fi qondaaltonni federaalaa akkasumas kanneen naannoo irratti argaman sagalee isaanii laachuu irratti argamu. Ministeerri muummee federaalaa Dr. Abiy Ahmed godina Jimmaa aanaa Gamoo buufata filannoo Bashaasaa Sokeetti argamuudhaan sagalee isaaniis laatanitti jiru. Naannoo filannoo muummichi ministeeraatti dorgomanitti walumaa galatti namootiin 78 ol filannoof galmaa'anii jirus jedhameeti jira. Buufata kanarratti Dr. Abiy dabalatee kaadhimamtoonni paartilee siyaasaa lamas ni dorgomu jedhameeti jira. Kan daawwataa jirtan kun oduuwwan maddeen biyya keessaatti arganne irraati. Amma immoo oduuwwan gara Baargamaatti argannetti dabarra. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron filannoo naannoo irratti kufan. Faransaay filannoo naannolee marsaa lammaffaa gaggeessituun paartilee biyyattii hundi dorgomsiistee filannoo marsaa ja'affaa pirezidaantii Emmanuel Macron fi morkataa isaanii Marine Le Pen osoo hin milkaa'in hafanitti jiru. Beenyaa Shiramoo immoo bal'ina isaa qaba. Exit polls, we're starting to get them now, Catherine. France filannoo bara 2022 bu'uura kan ta'e dilbata darbe kana filannoo naannoo geggeessitee jirti. France filannoo naannolee marsaadhaan geggeessituufis paartilee biyyattii hunda dorgomsiiftee jirti. Filannoo marsaa jalqabaan pirezidaantii Emmanuel Macron fi morkattuun isaanii Marine Le Pen osoo hin milkaa'in hafaniiru. Paartiin Macron marsaa jalqabaa kanaan sagaleewwan jiran keessaa 10% argachuuf karoorfatee kan turedha. Karoorri sagalee Macron eegan kun filannoo naannoo
marsaa itti aanu filatamutti isaan ceesisuuf gahaa kan turedha. Filannoon marsaa lammaffaa dilbata dhufu kan geggeeffamu yoo ta'u paartiin Maarine Le Pen gama isaaniitiin sagalee argachuuf karoorfatan birayyuu kan hin geenyedha. Lamaanuu paartii konservaatiif lees riippaabilikaan jedhamuun injifatamaniiru. Sagalee jalqabaan paartiin lees riippaabilikaan 27 kan argate yoo ta'u paartiin Maarine Le Pen naashinaal riyaal jedhamu ammoo 19 argatee jira. Paartileen Giriin paartii, Sooshaalisti paartii fi paartiin pirezidaantii Maakiroon walumatti 11 qofa argatan. Paartii pirezidaantii Maakiroo keessaa miseensa paarlaamaa kan ta'an qondaalli siyaasaa tokko hanqinni raawwii paartichi agarsiise diimokiraasiin hangam rakkoo keessa akka jiruu fi duudhaan diimokiraasii baduu mul'isa jedhan. Kun immoo hawaasa diimokiraasiin buluuf qaanii guddaadhas jedhan. Paartiin Maarine Le Pen filannoo marsaa jalqabaa dilbata kaleessa geggeeffame hambisuuf yaalaa ture. Garuu yeroo jalqabaaf yoo xiqqaate naannoo tokko irratti injifateera. Paartiin kun akka eegame ta'uu fi baatus amma akkaataa qabxii dursaa baheen lammaffaa irratti kan argamudha. Lammiileen Firaansi naannolee biyyattii 13 fi teessoo dhimma biyya alaaf addatti kaa'ameef bakka buutota filataa jiru. Kaadhimamtoonni 15,000 caalan teessoowwan 4,100 dorgomaa jiru. Biyyattiin yeroo waggaa tokko hin geenye keessatti pirezidaantii haaraa filachuuf waan jirtuuf filannoon kun akkaan hordofamaa kan jirudha. Sababni isaas filannoon naannoo kun filannoo pirezidaantummaaf bu'uura waan ta'eefidhas jedhameera. Paartiin pirezidaantii Maakiroon yeroo jalqabaaf filannoo naannoo irratti kan hirmaatanidha. Paartiin kun filannoo miilana geggeeffamu kanarrattis bu'aa gaarii argata jedhamee hin eegamu. Kana jechuun immoo paartiin pirezidaantii Maakiroo naannolee keessatti deeggartoota dhabuu kan agarsiisudhas jedhameera. Kanarraa ka'uudhaan pirezidaantii Maakiroon filannoo pirezidaantummaa bara 2022 keessa filatamuuf gamanumaa abdii dhabaa jirus kan jedhamaa jirudha. Filannoon naannoo kun sababa weerara koronaa vaayirasiif jecha ji'oota 3 duubatti harkifatee marsaa lammaffaan filannoo kana ammoo dilbata dhufu gaafa waxabajjii 27 bara 2021 kan geggeeffamudha jechuun BBCtu gabaase. Ministeerri muummee Israa'el haaraan Iraaniin akeekkachiisan. Marii akkaataa sagantaa gabbisaa nukilaaraa Iraan ittisuu irratti wajji geggeeffamaa jirutti ministeerri muummee Israa'el haaraan filataman Iraaniin kan akeekkachiisan. Ameerikaa fi michoonni ishee miira sodaa keessaa dammaquu akka qabanis dhaamanitti jiru. Naaftaal Binaat bulchiinsi mootummaa haala suukaneessaa nama fannisuu fi amma immoo darbee meeshaa waraanaa nukilaaraa qabaachuun fedha jedhanii balaaleffatan. Iraan garuu gabbisa nukilaaraa meeshaa waraanaa osoo hin taane anniisaa elektirikii akka fayyadamtu irra deebiidhaan ibsitee jirti. Marii waliigaltee dhimmoota gabbisa nukilaaraa Iraan kan pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp dhiisanii keessaa ba'an amma deebisanii itti fufuu yaadaa jiraatu isaanii garuu waliigaltichi hanqina akka qabu dippiloomaatonni ibsaatti jiru. Israa'el waliigaltee sana cimsitee kan balaaleffattu yogguu ta'u, Iraan akka ammaa jettutti yogguu ta'u, yeroo ammaatti dhimmi nukilaaraa ishee irratti biyyooti marii irra jiran gidduutti walta'iinsa dhamaatus hanqinoonni mul'atan guutumaatti garuu ammallee hojii guddaa kan barbaadu ta'uu ibsanitti jiru. Oduun keenya kan sa'aatii kanaaf qabannee xumurreetti jirra. Qeeqaa fi yaada qabaatan karaa 7444 ittiin nu biraan gaasanii jenna. Yeroo gaarii.